Akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya, kun Keelloo Miidiyaadhaa odeeffannoo irra farkaa qabnuun isinii hima. Itoophiyaatti manneen barnootaa 5,000 ol cufamanii jiraachuu gabaasni ba'e ifoomse. Kunis sababa waraana biyyattii keessatti adeemaa jiruun Itoophiyaa keessaa manneen barnootaa hedduun cufamuu himame. Akka ragaan Komishinii Mirga Namooma Itoophiyaa baase ifoomsutti biyyattii keessaa manneen barnootaa 5,568 cufamaniiru. Sababa waraana adeemaa jiruu fi balaawwan uumamaan daa'imman biyyattii hedduun barnootaan ala ta'aniiru ka jedhe komishinichi, meeshaa cimaan ittiin addunyaan jijjiiran barnoonni Itoophiyaa keessatti danqama guddaa keessa jiraachuu caqase. Komishinichi mirgoota hawaasummaa fi dinagdee ilaalchisuun ibsa waggaa baaseen manneen barnootaa biyyattii lakkoofsaan guddaa ta'an cufamanii jiraachuu caqase. Qorannoo baatii waxabajjii bara 2015 haga waxabajjii bara 2016 gidduutti naannolee biyyattii 8 keessatti gaggeeffameen manneen barnootaa 5,568 cufamuu isaanii mirkaneeffachuu eere. Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatti damee mirgoota siviilii siyaasaa fi hawaas dinagdee ka ta'an hoogganaan Komishinar Abdii Jibriil, ka'umsi rakkoo kanaa inni guddaan walitti bu'iinsa mootummaa fi hidhattoota gidduutti gaggeeffamudha jedhan. Haa ta'u malee dhiibbaan balaawwan uumamaa salphaa akka hin taane himani. Ragaa baatii waxabajjii fi adoolessa darbe keessa walitti qabameen naannoo Amaaraa qofatti manneen barnootaa 4,178, Tigraayitti manneen barnootaa 648, akkasuma Oromiyaatti manneen barnootaa 420 cufamanii jiraachuu mirkaneeffachuu Docheveleen yaada kennaniin ibsaniiru. Oromiyaa keessatti iddoowwan wal waraansaa keessummeessaa jiranitti manneen barnootaa hedduun manca'aniiru. Hedduun sababa lolaa fi yaaddoo nageenyaan cufamanii deebisanii banuun rakkoo ta'eera. Sababa kanaan daa'imman hedduun barnootaan ala ta'anii jiraachuun ni beekama. Rakkoon kun keessumaa godinaalee Gujii, Giddugala Oromiyaa fi Lixa Oromiyaa hedduu iddoo walitti bu'iinsi jirutti kan hammaatu ta'uu ragaalee mul'isu. Komishinichi ibsa isaa kanaan kutaalee biyyattii hedduutti barsiisotaafis ta'ee barattootaaf haalli nageenyaa amansiisaan waan hin jirreef mirgi barachuu lammiilee danqaa cimaa keessa jira jedhe. Iddoo tokko tokkotti keessumaa barsiisoti dubartii gudeeddii fi saamichaaf ka saaxilaman ta'uu hojiin isaanitti danqaa ta'eera. Iddoowwan rakkoon nageenyaa fooyya'insa mul'iseera jedhamatti illee barsiisonni naannichaa gadi lakkisanii ka deeman ta'uun hanqinni barsiisaa jiraachuu fi maatiin ijoollee isaa gara mana barumsaatti erguuf yaaddoo qabaachuu barnoota itti fufsiisuuf rakkoo ta'eera. Ragaa USAID'n ji'oota muraasa dura ifa godheen Itoophiyaatti daa'imman miliyoona 8 caalan barnootaan ala ta'anii jiraachuu mirkanaa'eera. Odeessa itti aanuun Qelleen Wallaggaatti namicha obboleettii isaa ajjeese murtii du'aa fudhate. Yakkoonni suukanneessaan Oromiyaa keessatti raawwatan itti fufuudhaan namicha Geetaachoo jedhamu Qelleen Wallaggaa keessatti obboleettii isaa mooyyeen mataa rukutee akkasuma albeen wawwaraanee ajjeese murtii du'aa fudhachuu qaamoleen seeraa godinichaa himanii. Gabaasni waajjira abbaa alangaa aanaa Sayyoo irraa argame akka eeretti himatamaan Geetaachoo Mootii jedhamu bara 2013 keessa sababa maallaqaa jecha yakka yaalii ajjeechaa namaa cimaa raawwachuutiin hidhaa cimaa waggaa 10 adabame. Mana amala sirreessaa godina Qelleen Wallaggaatti murtii isaa akka fixu murtaa'e. Haa ta'u malee adabbii raawwachaa osoo jiruu waxabajjii bara 2014 sababa manni hidhaa godinichaa warraaqsa uummataan cabeef jecha namoota qabsoo uummataa gaggeessaa turan waliin mana hidhaarraa bahe. Erga mana hidhaa sanii ba'ees obboleettii isaa waliin jiraachuu jalqabee jedhan. Ammas obboleettii isaa waliinis sababa maallaqaa wal dhabuudhaan Qelleen Wallaggaa aanaa Luaaloo Qilee Gandaa Billee Buubaa bakka addaa Doddee jedhamutti gaafa 17 ji'a 5 bara 2016 akka Itoophiyaatti guyyaa keessaa tilmaamaan sa'aatii 4 yeroo ta'utti ajjeesuu himame. Obbo Geetaachoo Mootii obboleettii isaa Liilluu Mootii ajjeesee qarshii ishee 15,000 ta'e kaan lafatti firfirsee kaan fudhatee baduuf yaalee qaama seeraan to'atamuu himame. Manni murtiis erga dhimmicha ilaalee ragaa irratti funaaneen booda obbo Geetaachootti murtii du'aa dabarsuu isaa gabaafamee jira. Yakki ajjeechaa akkasuma Oromiyaa keessatti miidhaan dubartoota irra ga'u akka malee hammaataa ta'uusaa eeramaa jira. Odeessa itti aanuun lagni Shabalee guutuun naannoo Somaalee aanaalee 3 keessatti miidhaa qabeenyaa qaqqabsiise. Lafa ol ka'aa Itoophiyaa keessaa madduun gara kibba Somaaliyaatti kan yaa'u lagni Shabalee guutuun balaa lolaa qaqqabsiisee naannoo Somaalee aanaalee 3 keessatti miidhaa qabeenyaa qaqqabsiise. Lolaan kun godina Shabalee aanaalee Qalaafoo, Mustaayii fi Ferfer jedhaman keessatti miidhaa akka geessise yoo ta'u, keessumaa aanaa Qalaafoo gandoota 7 keessatti qabeenyaa fi manneen jireenyaa irratti miidhaa qaqqabsiisuu miidiyaaleen naannichaa gabaasaniiru.
balaa mudate hordofuun lammiileen naannoo sana jiraatan bidiruu xixiqqaatiin kan baafaman yoo ta'u, jiraattota sababa lolaa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi miidhaman gargaaruuf tattaaffiin taasifamaa akka jiru Addis Istaandardi gabaaseera. Lagni Sha'abalee guutuun irra deddeebiin miidhaa akka geessise yoo ta'u, hagayya bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa balaa lolaa aanaalee wal fakkaataa keessatti mudateen maatiin 2827 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu fi midhaan lafa hektaaraa 6186 irratti jiru miidhamuu ni yaadatama. Oduu keenya birootiin qabeenyi doolaara miliyoona 151 ol ta'u dhaabbilee mootummaa adda addaa irraa ugguramee qorannoon gaggeeffamaa jiraachuu ibsame. Dhaabbilee mootummaa adda addaa irraa qabeenyi birrii miliyoona 297 fi doolaarri miliyoona 151 olitti siqu ugguramee qorannoon yakkaa irratti gaggeeffamaa akka jiru fooramiin tumsa qooda fudhattoota argannoo ODT ibse. Fooramichi gama argannoo ODT waggaa 3 irratti kaleessa onkoloolessaa 27 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa mana maree bakka bu'oota uummataatti gaggeesseera. Waggoota 3 darban keessatti birrii miliyoona 297 olii fi qabeenyi doolaara miliyoona 150.5 irratti ajajni ugguraa bahuu gabaasichaan eerameera. Akkasumas manneen jireenyaa 46 fi gamoo tokko, konkolaattonni 86, aksiyoona birrii miliyoona 2.5 fi qabiinsa lafa kaaree meetira 81,000 ugguramuu ibsameera. Fooramichi gama gaggeesseen argannoowwan ODT seera qabeessummaa faayinaansii addaa baasee keessaa hanqina maallaqa osoo hin sassaabamin ji'a tokko haga waggaa 10 ol ture bu'uura seeraatiin galii mootummaa sassaabuu dhabuu fi kaffaltii seeraan hordofne raawwachuu ka dabalatudha. Dhaabbileen mootummaa galii walitti qabuuf fayyamaman galii walitti qabame sirnaan galmeessuu gabaasa herregaatiin ministeera maallaqaatiif hin dhiyeessine akkasumas baasii ijaarsaaf kaffalamuu qabu caalan baasan jiraachuu argannoo ODT kun ni agarsiisa. Fooramichi dhaabbilee argannoo ODT badaa irratti mul'ate 59 irratti adabbii maallaqaa fi akeekkachiisa barreeffamaa kennu akkasumas hooggantoota yuunivarsiitii 3 aangoo isaaniirraa kaasuu isaa ibseera. Oduu keenya birootiin Tiraampii qindeessituu duula filannoosaa Suuzii Waayilis hooggantuu Waayit Haawus gochuun filate. Doonaald Tiraamp duula filannoosaa qindeessuun kan milkoofte Suuzii Waayils hooggantuu waajjira Waayit Haawus gochuun filate. Suuziin itti gaafatamtuu waajjira Waayit Haawus godhee filachuun Tiraamp aangoo gurguddaa irratti namoota tibba kana ni muuda jedhamanii eegaman keessaati. Tiraamp isteetiiwwan 7 murteessoo irratti xiyyeeffachuun duula gaggeessaa turan keessaa tokko kataate Neevaadaa keessattis mo'achaa jiru. Kun ammoo qabxii isaa 301 akka qaqqabu taasiseera. Pirezidaantii ta'uuf kan barbaachisu qabxii 270 yoo ta'u, Doonaald Tiraamp garuu qabxii kana dura argatee bira darbeera. Oduu keenya birootiin deeggartoonni kubbaa miilaa Israa'el Amsterdam keessatti haleellaan irratti raawwatamuun gabaafame. Kun kan ta'e wayita kilabni kubbaa miilaa Israa'el Meekaabii Teel Aviv jedhamu tapha Yuurooppaa liigiitiif Amsterdam deemetti ture. Haleellaa kanaan namoonni 5 madaa'anii 62 ammoo to'atamu poolisiin Daach beeksiseera. Haleellaa deeggartoota kilaba Israa'el kana irratti raawwatame pirezidaantiin Israa'el Ayizaak Herzog gocha hamaa farrummaa semeetik irratti raawwatamedha jechuun balaaleffate. Antisemeetik jechuun farrummaa sanyii warra Seem yoo ta'u, pogroom ammoo jecha afaan Raashiyaatiin hokkora hamaa jechuudha. Pirezidaantiin Israa'el hokkora deeggartoota kubbaa miilaa Israa'el kana irratti Amsterdamitti raawwatame yoo balaaleffatanitti haleellaa onkoloolessa 7 Hamaas Israa'el irratti raawwatte eeraniiru. Suuraawwanii fi viidiyoowwan nama rifaasisan erga onkoloolessa 7 as deebinee arguu hin barbaanne ganama kana naasuu guddaa keessa taa'anii arginee jedhan. Yeroo ammaa kana hokkarri farraa semeetikii deeggartoota Maakaabii Teel Aviivii fi lammiilee Israa'el irratti handhuura Amsterdam keessatti raawwatamaa jira jechuun balaaleffataniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaataa ka torban dhufuun haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.